Bilbila keenyaan akkamiin YouTube banachuu dandeenya? Mala salphaa fi karaa salphaa ta'een waliin haa ilaallu. Hangasitti warri maatii garee kanaa hin taane subscribe gochaa akka turtan isiniin jenna. Kana malees bilbiluma keenya harkaa qabannee jiruun YouTube brand ta'etti jijjiirannee akkamiin akka banan wal duraa duubaan waliin ilaallaa turtii gaarii isiniin jenna. Egaan subscribe gochuu akka hin daganne. Jalqaba irratti applicationii Chrome jedhamu irratti seenuun tuqaa 3 gara olii jirtu tuquudhaan desktop irra goona. Iddoo desktop jette yeroo tuqnee kaanu egaan kan inni nu fidu bakka create YouTube jedhu hanga inni fidutti eeggachuudhaan emailii keenya irra tuquun bakka create channel jedhu tuqna. Maqaa YouTube banuu barbaannee erga gashineen booda kan amma inni nu fidutti eeggannaa jechuudha. Itti aansuudhaan YouTube Studio achuma irratti kan jedhu gashuudhaan gara YouTube Studio keenyaatti seenaa jechuudha. YouTube Studio erga galee booda gajjallaa isaa irratti dhannee barbaaduun bakka setting jedhu cuqaasna. Erga cuqaasnee isa argaa jirtan kana eegginuu fideen booda gara advanced setting keessaa achi siquudhaan YouTube keenya irratti bakka argaa jirtan ishee hin gurraattisan irra tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa keenya gashuun gara branditti jijjiirra. Kun kaffaltiifis ta'e ergaan biraa akka dafee nuuf galu taasisaa jechuudha. Kana malees gara branditti akka jijjiiruu fi viidiyoo daqiiqaa 15 olii gadhiisuudhaaf nu gargaara. Lakkoofsa bilbilaa erga gashinee booda akka inni verify godhuudhaaf kan nuti eeguudhaa qabnu koodii inni nuuf gashu yookaan immoo koodii nu ergan sana irra digitii 6 irra gashuudhaan verify erga goone booda gara itti aanutti ceenaa jechuudha. Itti aansuun kan nuti goonu gara biyya YouTube'n itti kaffalu yookaan immoo eeyyamamaa ta'e irra gashuudhaan yookaan immoo United States yookaan Keenyaa fi kanneen biroo gochuun akka simatu taasisnaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan YouTube keenya banneerraa jechuudha. YouTube nuti bannees daqiiqaa 15 ol recordii yookaan immoo viidiyoo waraabuu kan danda'uu fi wanta barbaanne irratti kan lakkistu kan brand ta'edha jechuudha. Kanaan kaffaltiis maalis gaafa subscribe keenya 1,000 ol yoo ta'u fi daqiiqaan ilaalame yookaan immoo yeroon ilaalame sa'aatiin isaa 4,000 ta'ee jedhu kaffaltiif
verification isaa kan nu ergu lakkoofsa sana irratti fi gara biraadhaan ta'uudha qaba jechuudha. Itti aansuun profile picture keenya kan feenurra erga goonee booda ammas dabalataan kan nuti gochuudha qabnu gara gadi irratti linkii entire video yookaan immoo kan subscribe jettu video gaafa lakkisnu jalatti nu fiddu maal akka ta'uudha qabu isa godhu irra eeggashinee booda YouTube keenya guutummaa guutuutti banneerraa jechuudha. Egaan profaayilii YouTube keenya suuraa barbaanne godhachuu keenyaa fi background isaa fi kanneen biroo akkaataa amma argaa jirtaniin gochuu keenya mirkaneeffachuudha qabnaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan YouTubein keenya banamee dhumeera. Viidiyoo barbaannee fi wantoota barbaanne irratti gadhiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan subscribe YouTube biraallee ittiin gochuun hin danda'ama jechuudha. Egaan settingiiwwan kanneen biroo fi wantoota sirreessuudhaaf qaban kanneen biroo kana fakkaatan YouTube keenya haalota birootiif kanneen kana argaa jirtan kan akkaataa ittiin hojjetamuu fi wantoota isaan barbaachisaniif
gara fuulduraattiin isiniif qabadhee dhufaa. Hangasitti turtii gaarii.